hayyoon akkasii jiran zamana hundaa keessa nasritti yaadne jirra kadhaa rabbii jabeessa irratti hojjedhaa kaayoo yaada keessan fageessa sammuu teessan ol baasaa kiyyoo aduwwii keessa bakka har'a yaadaan nayxee borammoo miilaan geessa galma kee qofa deegi kiyyoo aduwwii keessa hin danda'amuun jedhin rabbituu si milkeessa guddinna rabbii kaahi gola qalbii kee keessa gaafas addunyaan si gadi tafte atammoo gubbaa teessa hooggansi silaa gubbaa irra taa'ee murteessa yaa rabbii nu filadhu amriin harka kee keessa maatiin hooggansi bade mana ofirra bubeessa kanaaf waa'ee hooggansaa kana siin bahee keessa gaafa bishaan ibidda qabsiise ibidda maaltu dhaamsa yaa rabbi ummata addunyaa kanaaf mee fidi furmaatasa ofsuu dadhabne azaanurraa dhaamsi ibidda bakka yaadne nu geesse hawween keenya guddaa gaafa namni dacha'ee rakkachuu qofa yaadu yaada itti yaachisee furmaata isaan barbaadu dhalootatti rakkinna walii qoodu daa'imni irra dhalate borammoo taa'ee gaddu abbaarra rakkoo dhaalti ilmoollee irraa hanqabdu gaafa addunyaan hooggansaa adliin geggeessuu dhabdu anatu ta'a jedhee dhaloota itti yaadu dhammee jennaan gootota haqqii rabbii itti naadu gaafa abbaarraa dhabe rabbiin callisuun taatu amaana rabbii baachuu dinnaan dacheen rabbiin hin baatu